namni wayii intala wayii fuudhee niqaaba jalbaaba fidee finta mana galanii kun uffata warran galiniiti annama ammayyaahee nama mootuu ammantana moodela kun uffanni kun moodela miti an kunna cinqa uffatuma kan uffadhee hiriyoota fi bira gadin ba'u jettee namtittiin namtichaan niqa jilbaaba kan deema haatee uffisa jettee waradullo dirata jalbaaba haatee faalaale haatee kenniif jettee niqaabaaf jalbaaba ani moodela ammayyooftuudha niqaaba kana uffadhee hiriyaati bira dhaquun saalfadha niqaaba kana jalbaaba kana uffadhee namni na arguu hin saalfadha feetu gubi feetu haatee uffisi jetteen feetu gubi garaasa nyaata haatee uffisi malee an jalbaabu kana siin uffadhu jettee namtittiin abbaa manaati hayye namtichi dhiira dayyuusa miti midhaanuma lafarraa fixxuu miti maaltu si rakkise jedheen wanni na rakkisuun saalfadha hiriyaati biratti jedheen jetteen Allahu akbar anilleen uffata qullaa kana uffatuun rabbi rasuula bira na saalfachiisa jedheen dubartiin takka uffata badaa yoo uffattee baate dayyuusa jedhaman abbaan mana sanii dubartiin qullaa deemtu kun abbaan manaa isaanillee warra qullaati mallattoo dubartii kana keessatti abbaan manaa akka eenyu ta'e hubattaati yoo abbaan namaa forjiidii ta'e maaliifi uffata kan abbaa manaatu itti jaalatee manaa baase dubartii tan eenyu hubatta dubartii keessatti abbaa manaa argan eenyu abbaa manaa haga hin fakkeeffatamuu hin amanee argita dubartii keessatti yoo ati uffanni kun hiriyaa kee biratti uffanni niqaabaa kun ka jalbaabaa kun hiriyaa kee biratti moodelii irraa si kaase ani immoo uffanni gurdii qullaan ati uffatu kun rabbi rasuula bira na saalfachiisa jedheen abbo si hiriyaa kee biratti saalfachiisa mi'ee ana immoo rabbi rasuula bira na saalfachiisa jedheen xiqqeenna guyyaa qiyaamaa sodaadha jedheen maarree uffattu simatu uffata jedheen diddu mana karaa baata jedheen uffattu hin gubullee haadhatii yallee uffisu jedheen akka jette san yoo haadha manaatti ta'uu barbaadde simatu uffataa jedheen akkuma namtichi jedhan horii laga buusetti bishaan jaraa boora'e yeroo maraa bishaan booruma bishaan yeroo bonaati bishaan qulqulluun hin jiru horiin nanan jedheen duudan laga kana dhumtan bara kana jedheen yoo bishaan dhuguu didan horiin kun maal ta'a hin dhuma duudan laga kana dhumtan bara kana jedheen diddan bara kana dhumtan jedheen namtichi kalaas haadha manaatiin akkas jedheeni dubbiin miiree maal taate jechuu yaaddaati hin uffatte waan diddee yaadda hin uffatti dubartii nama didduun jiru abbatu didaa malee Saadu Nabi Waqqaas jedhaniini nama akkaan tola oolu haadha ofiititti inni rabbiif rasuulatti amanee jennaan beekamaadha tola ooluun araba keessatti namni kun maqaa isa haga diinii Nabi Muhammad dhiiftutti ansi jibbe jetteen khidmaati umrii keenya kaddamtellee bilaasha godhe jetteen hindi de kanaan maarree akka karaa gabayaa guddaa abraa godaanaa ka jedhan qoraacee ka jedhan ka biyyarraa biyya tarkaanfatu karaa gugurdaa kana ka biyya tokko irraa biyya tokko karaa asi Jibuutii deemu Sumaalee deemu Keeniyaa deemu karaa gugurdaa kana ka biyya keenya qabu kaasin Suudaan deemu kana karaa guddaa kana baatee qullaa baatee aduu keessa teetti haa namni sa'aadiin abaaruuf jecha maal ilmi haadha gabbaasu jettee akka diinii Nabi Muhammad inni dhiisuuf jecha karaa guddaa ka biyyarraa biyya tarkaanfatu kana kan namni marti argu qullaa gabbaatee irra teeti namni marti rabbi isaa haa xiqqeessu ilma haadha akkana godhu yaa'isilleen ilma ganna baasa jallata ganna baasa jettiin aadaan marti abaare dhiibbaatti godhuufi bakka inni diinii kana dhiisu itti dhaqee saat bakka isin jirtu yaa haadhati nyaatullee didde dhugaatillee didde roobni keessii ta'e aduun mee namni qullaa asfaaltii kana gubbaa ta'e hin nyaattuun dhuyduu hin seentu mana itti dhaqe yaa haadhati jedheen ati odoo duute lubbuu meeqa qabda jedheen lubbuu takka jetteen maal jedheerre loo anna fiiki mi'atu nafsin
لخرجت نفسا ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم يا هارتية ودودوت لبوتك كامي إيه ودو رب لبو إبس كيسة أومي ودو لبوتك كان دوتا مجرين بيلف ديبا كان الرا ودو لبون إبس كيسة جرات لخرجت نفسا تكا سيد إبس كيسة بات عن دين نبي محمد ديسو مال جتا جديد دوتا سيد دوتا مالي lubbuu takkaa mitaati duutuun jedhe odoo lubbuu dhibbisi keessa jiraattee dhibbi takka takkaan baatee se'e dhibba baate andiini nabi Muhammad hin dhiisu maal jetta jedheen hin deddeemuun galchi jettanii yaaddan hin galti kanaaf dubartiin nu did dubartiin akka numatu didee kanaaf niqaaba hidhatuun walii gad deemuun na didde jechaan hin ta'u naam